Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii warrootatti kiyya marti keessanuu akkam nagaa alaamanni sa'a namni fayyaadha. Isiniin jedha warroonni biyya keessas kan jirtan marti keessanuu nageenyi kiyya bakkuma jirtu sin qaqqabu. Itti aansee warroonni amantii musliimaa taatan marti keessanuu Eid Mubaarak isiniin jedheetiin jira. Baga jarbultii ayyaana soomeekaatiin isin ga'e nu maraanu. Ayyaanni kun kan jaalalaa, kan milkii, kan rizqii, kan jijjiiramaa nuuf haa ta'u mara kennaafuu isiniin jedha. Itti aansee viidiyoon kiyyaarraa akkuma isinitti mul'atu kana jarbultii ayyaanatirra jira. Kanaafuu qophiin garagaraa ni jiraata. Kanaaf mana keenya keessatti akkam goonee hinnaa diizaayina barbaannuun dibanna kan hin jedhudha. Kanaafuu yoo isinitti tolee haala kanaan godhaa fayyadama. Akkuma dura isinitti mul'atan Haayilaandiin kun itti hinnaa kana itti kuratuudha. Kanaaf akkanatti muree qopheeffadhee waan barbaadan itti kuruu ni dandeenya. Garuu waan irraan baaneef jecha haayilaandii kanatti godhee kunoo hinnaa kana namni hin beekne ni jira hin jira jedhee yaadu. Marti keessanuu ni beektan jedheetiin yaada. Kanaaf hinnaa kana ni kuranna. Wanti amma isinitti agarsiisuu barbaade yookaan sheer isinii godhuu barbaade hinnaa marti keenyaa ni beekna. Kana mootuu kanarra isin sheer godhuuf dhufe diizaayina kana tariitti namoonni hundi keessanis beekuu baattan namoonni muraasni beektanii warroonni beektan ni beektanii warroonni hin beekne akka haala kanaan fayyadamanii fi hinnaa hundumti keenyaa ni beekna. Sagantaan garagaraa yoo jiraate qophiin garagaraa eegaa ayyaana qofa osoo hin taane ciinillee yoo jiraate eebbi garagaraa yoo jiraate marti keenyaa yeroo baay'ee hinnaa ni fayyadamna. Garuu maallaqaan dibanna jechuudha. Anis yeroo baay'ee dibadheetiin jira diizaayina kana osoo hin beekin jechuudha. Garuu diizaayinii kana bitannee mana keenya keessa kaa'uudhaan yeroo barbaannee fi yeroo qophii garagaraa qabnu fayyadamuu ni dandeenya kan jedhudha yaadni kiyya. Akkuma argitan kana hinnaa kana akkanatti irraa baafadhee afaan isaas irra jiru sibiila sansuuta jedha irraa buusaa nama mura. Kanaafuu mana keenya keessatti harka tokko meeqaan koomentii naa godha warroonni karaa kanaan hinnaa akkanatti fayyadamtanii beektan sagantaa garagaraati irratti yoo deemtan akkamitti dibattan yookaan immoo kan maallaqaan dibatan san qarshii meeqaan dibattan harka tokko tariitii akkaataa naannoo keenyaatiin garagara ta'uu ni mala. Qarshii 150 kaasee hanga 150 ni jira. Diizaayinuma isaatiin dabalaa nama dibanii qarshiidhaan jechuudha. Gabaabumatti waan isin jedhu barbaade hinnaa kana hinnama kana isaan baxaxanillee jechuudha yookaan isaan kuranillee qaawwa isaa kana suuta jedha waan akkanaatiin uraa maaliif yoo hinnaan arceen isaa isinirraa hafe keettaniitiin akka fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf haala kanaan urreetiin eega ittiin kuradheen booda marfee yookaan limmoo kan itti maqadaadeetumaan kaayaa yeroo biraa fayyadamuu barbaade yeroo baay'een turu garuu diqqoo ni tura. Egaa haala kanaan gootanii itti naqattan hanga isinii ga'u. Hinnaa kana egaa diizaayinii amma isinitti agarsiisu kana akka fayyadama keessanitti jechuudha. Haala ta'uu qabuun yoo dibattan bareeda ta'eetiin isinii ba'a. Yoo ta'uu baate immoo akka hin taane ta'eetumaan harka keenya nu jala laaqa jechuudha. An karaa lachuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Karaa fayyadamuu qabnuunis karaa yoo akkam goone nu jalaa bade ka jedhus uumaa rakkoon hin jiru harka kiyya irratti dibadheetiin isinitti agarsiisa. Egaa haala kanaan kurtaniitiin dibattanii. Egaa isaa duraatti deebi'uuf jecha harka tokko qarshii 50 kaasee hanga 100tiin dibanii jechuudha warri maallaqaan dibanii. Egaa yoo sargiin jiraate namni kamuu ni dibata akkasillee yoo ta'e hanga akkasitti maallaqa qarshii 100 baasnee harka tokko qofa dibannu diizaayina kana guutuu isaa qarshii 100 kan hin bitamu. Qarshii 100 bittanii mana keessan keessa fakkeenyaaf shamarran 5 qabaatan ta'e qarshii 100 bichaan bitanii hinnaan qarshii 30 hanga 50ti yeroo ammaa kana 50. Egaa qarshii 150 nama 5f ni fayyadamtan jechuudha. Yoo maallaqaan dibattan garuu 100 qarshii 500 baastanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gootaniitiin haala bareedaa ta'een haala saniin nama 5fuu dibee diizaayiniin kun nama hedduuf gahaa. Kanaaf haala kanaan gootanii irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Qarshii 500 baastan qarshii 150 qofa baastanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Yoo isinitti tolee laayik sheer gochuun hin dagatinaa. Isin fayyada jedheetiin sheer isiniif godhe haala kanaan buqqistanii garuu yoo dibattan haala sirrii ta'een ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif yoo kan dheeraa kana fakkeenyaaf nama dheeraa kana isinitti agarsiisuudha akka inni ta'ullee hojumaan kan laallu ta'a. hangadhuma akkanatti ofitti laxxafeetiin jira yookaan ofitti maxxanseetiin jira. Eegas booda hinnaa kana dibaddaa jechuudha. Hinnaa kana haala amma argitan kana yoo dibattan isiniin ta'u
Maaliif keessaa akkuma isinitti mul'atu kana sirriitti waliin fudhannee yoo haala kanaan dibanne hin ta'u jechuudha. Dibadheetiin isinitti agarsiisan isin mirkaneessuuf haala kanaan maxxansitaniitiin ni dibattan. Yeroo dibattan laala ni haphata jechuudha. Yoo dibattan haga feetan itti daddabaltanillee ni haphata. Maaliif waliin fudhannee jechuudha. Haala kanaan yoo dibattan isiniif hin ta'u isinuma jalaa qisaasa jechuudha. Wanti diizaayin kunis isin jalaa bada. Kanaaf eega isa baxabbaxanii yookaan kurtaniin booda haga sirriitti inni ol fudhatee ittiin furdatee gurraachatutti eeguu qabdanii jechuudha. Kanumaaf akkanatti dibadhee isinitti agarsiisa. Isin akka hubattaniin barbaada. Kanaafin dibadheetumaan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Harka kiyya irratti murteesseetumaan akka harki kiyya jala badu ni argaa ni beeka. Maaliif waliin fudhannee amma akkuma jalqaba kurtan saniin dibatu hin qabdanii as biratti haga feetanoo itti deddeebistan hin gurraachatu jechuudha. Akkuma argitan kana taa'ee haphata. Akka akkana isin jalaan taanee fi kan isinitti agarsiisaa jiru hinnaa marti keessanuu dibatu hin beektanii diizaayinii kanallee beekuu ni mala. Tariitii warroonni hin beekne haala kanaan akka irraa fayyadamanii fi keessattuu warroonni yeroo cidha garagara qophii garagara harka takkitti qarshii 100 dibattan waan kana yeroo bittaniitiin hin jettan nama baay'eedhaaf fayyadamtanii isiniifis irraa hafuu danda'a jechuudha. Wanta kana immoo yeroo tokko dibattanii akkuma dibattan saniin ofirraa baastanii irraa ulaatanii waraqama kana irratti maxxansuudhaan yeroo lammaffaa yookaan marsaa lammaffaaf illee fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Qeensi keessanillee asumaan dibatuu dandeessanii. Hinnaan kun dhugaa akka duraaniitii miti xiqqoo nama gubaa ofirraa leedhisuu dandeessanii barbaadanii. Egaa akkanatti dibanneen booda marasaatu haga inni gogu eeguu qabnaa jechuudha. Har'aan tana viidiyoo kana kan gadi dhiiseef iidaa fi sababa barbaadan akka bittanii fayyadamtanidha. Eessatti argannaa akkamitti hojjettan mana shiitaa yookaan diriyaa garaagaraa itti gurguramutti deemuun bituu dandeessanii ni jira magaalaa jechuudha. Haala kanaan dibannee eeginni gogeen booda ofirraa dhiqna. Yoo goguu baates haalli isin dibattaniinis qajeelaa ta'uu baate kan ofitti laxxafnu yookaan ofiin maxxansinu kun diriiree ta'uu baate walitti kan gurguramu ta'e akka hin taane ta'a jechuudha. Sanulumaan kan arginu ta'a. Haala kanaan dibeera. Irrallee deddeebisaa ooltan hinnaan kun yoo waliin fudhatin hin qabatu jechuudha. Laal jala isaa itti deema. Isii tanas yoo barbaadan haala kanaan gootanii fayyadamuu dandeessanii. Ani yeroo tokko harkiyya guutuu wanni godhee isinitti agarsiisurra kunoo laala osoo gogii yoo kaastan akkana ta'a. Laala yoo dhiqattanis akkana ta'a. Isinuma balleessi jechuudha harka keessan. Kanaaf dibattanis yoo dibattanis haala namni osoo isin dibee bareeda. Ofii keessan yoo dibattan immoo haala of eeggannoo qabuun keessattuu muutu hinnaan keessan sirriitti ol fudhatu qabaa kan isiniin jedheef kanaaf jechuudha. Amma Sumayyaa dibee isinitti agarsiisa. Yoo ofii dibattaniif namni isin dibu tokko miti jechuudha. Diizaayinii xiqqoo tana baasee diizaayinii isallee yoo dibattan kan dheeratee garmalee diriiruu hin dandeenye addaan muruudhaan akka inni diriirutti godhuu qabdan jechuudha. Asiinillee itti dabalee qal'oo tana dibaa fi harkisii wajjin kan deemu qal'aa kana jechuudha. So akkana godhee itti maxxansaa sirriitti maxxanuu qaba. Walitti qonsoruu yookaan walii guramuu qabu yookaan hin ta'u. Kunoo akkuma isinitti mul'atu kana diriiraadha. Sanboodi ni dibna. Hinnaan kun amma ka duraatii irraa garaagarummaa isaa isinuyyuu ilaala. As biratti yoo dibdan ni gurraachata guutumatti jechuudha. Furdateera jechuu kooti. Kan duraa sun immoo ni haphataa ture. Viidiyoo kana yoo jalqabaa kaastanii hanga dhumaa ilaaltanii hubattanii garaagarummaa isaa akkuma yeroo dibnu garaagarummaa qabu kana yeroo dhumarrattis garaagarummaa isaanii ilaaltanii haala kana amma akka arginu kanatti dibatuu qabdanii jechuudha. Bakka qaawwa isaa kana qofatti dibatuu qabdanii. Itti aansuun immoo hinnaan keenya sirriitti wal fudhateetiin yabbatuu qaba. Ani yeroo mallee yeroo fudhattanii jechuun hanga inni kuramutti daftanii kurtanii tumuufitti hin dibinaa. Inni isinitti himaa yoo jalqaba yoo kurtan ni addaata. Yoo inni sirriitti guutumaan guututti kuramee gurraacha ta'e dibatuu qabdanii. Haala kanaan dibeefitiin jira bakkuma mara. Kiyya akkana ta'ee kun akkuma argitan kana osoo inni isin hubachiisuuf jecha osoo inni sirriitti wal fudhatan dibadhe waan ta'eef itti naa dabalinaan jette asinillee itti dabalaa fi garuu hin mijatu mee walumaan kan ilaallu ta'a eessatti godha asumatti godhee isinitti agarsiisu garuu hin mijatu jechuudha. Laala maaliif gadi qabatu qaba sirriitti qubarratti immoo hedduu namatti hin tolu kanaafuu ta'uu dhiisuu ni mala. Ka sadaffaa kun akkana goona. Haguma danda'ame sirreessee itti dibaa fi siinaa dabalee waan jetteef haala kanaan isallee itti dibna jechuudha.
inni itti gadi waan hin qabanneef ta'uu dhiisuu ni mala isiniin jedheetiin jira. Viidiyoo kana akkuma argitaniin like share gochuun dagatina, subscribe gochuullee dagatina. Warroonni armaan dura subscribe naa gootanii share godhaa jirtan, yaadaan na jajjabeessaa jirtan, yaadni dhugaa waan guddaadha. Yaadaan nama bira dhaabbatuun jechuudha. Hamilee namaaf ta'a. Kanaaf hundi keessanuu galatoomaa. Warroonni haarawaa taatanis koottaa subscribe gochuudha. Maamila keenya ta'aa isin jedha. Kanaaf marti keessanuu mootu warroonni cinaa jirtan galatoomaa ammallee hirmaannaa keessan itti hafuuf isiniin jecha. Amma dhiqoo turreen deebina. Egaa kunoo deebi'ee dhufeetiin jira. Kanaaf ammaan tana gogeera akkuma isinitti mul'atu kana erga inni gogeen booda as biraan agartanii akkuma dura isiniin jedhe gadi hin qabanne irraa ol jedhee maaliif qubata karratti godhee fi kanaaf eegin akkana gogee irraa buqqisna jechuudha. Irraa baasna. Kunoo amma irraa baasee isinitti agarsiisa. Eeginni gogee kan irraa baastanii waaw maashaallah kunoo akkanatti ba'ee jira. Yoo haala bareedaa ta'een yookaan immoo eega hinnaan keenya ol fudhateen yoo dibnullee qaawwa isaa qofatti dibneetiin hin jenne murteessaan immoo yoo isa itti gadi maxxansitan kan akka walitti hin butamne wanni diizaayiniin kun jechuudha. Yoo walitti butame sirriin dhufuu hinna gara jalaatiin walitti dabarsa. Kanaaf boca isaa gargar baasa jechuudha. Kun akkuma isinitti dhiyeesse isinitti mul'iseera kana fakkaata akka isinitti ol abdiin qaba. Haala kanaan dibadhaa kun karaa sirriitiin yookaan haala bareedaa ta'een kun akkana mul'ataatiin jira. Kiyyammoo dura osoo hinnaan tokkoffaa osoo hinnaan waliin fudhatiin dibadhee isinitti agarsiisuuf jechuudha. Isinis akka kana hin taane jechuufi kanaadha. Garaagarummaa isaa isinuu ilaala. Diizaayiniin garaagaraa ta'uu malee kiyyammoo akkuma jiruun harka keenya jalaa balleesse oma rakkoon qabu isin hubachiisuu fi kan isii akkana ta'eetiin jira. Akka isinitti tolu abdiin qabaa. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti deebina hanga isinitti fayyaanaa ta'a. Akkuma viidiyoon kun isin bira ga'e ilaalaa olii qooda akkasumas subscribe godhaa. Yaada keessan akkasuma qeqee keessan koomentii jala dhiisuu hin dagatina. Kunoo kan dibanne san irraa lola'ee yeroo lamaaf fayyadamuu dandeessanii. Kanaafuu marsaa lammaffaatti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Bakkumatti deebisuudhaan kaa'attanii yeroo sagantaa garaagaraa qabdan mana keessan keessa itti fayyadamuu dandeessanii. Qarshii 100 bitamaa guutuun isaa kun. Kanaaf harka tokko qarshii 100 dibaturra isa kana bittanii yeroo baay'eef isin tajaajilaa jechuudha. Kanarraa kanumaan xumureetiin jira. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hanga isinitti fayyaanaa ta'a. Horaa bulaa. Chaawu.